Surprise! Aye! Telefono, agar iPhone tanah sini ujin kau su turre, sini sabal turre, sini ujin buaru turre. Kono ni gammachu mati turre game, yoka namo kana mali onni berarti sabit jira ga inshallah. Wan kana nama gode jira, namni hunga ne hunga fu dura agam takka agam gammachu onni huna mala kashi dagame isi gamna inshallah. Mal si dagame kulani. Yani yaro dura na yamtan surprise nama gona kero ta kai nama be kuyamin anjata. Nama be hulle sai kota kada ada surprise nama kaba jadi aku memang itu normal itu nama le sai bota kani ya me pani su kota sabun nama pani kinga asik cida dia muture ayamman tadi itu surprise nama kota ajaib nama surprise itu biasa sekarang takka surprise gora memang biasa takka surprise nama sih lagi memang ya membodoh jadi bisa nama surprise sih aku wow ninggam dia sini rekade rekade itu buat kesan tadi itu gammadnya hedung gammadnya gammacu kaisa geran dah kusin olbas nanti kuisan nanti oni dada na jeni rekade itu Aku numbuji sini muka di sini. Wait man, oh ini surprise no kuda. One day. Surprise. Surprise itu piar beja cu. Leger.
Takka Itoophiyaa dhufee surprise godhadhee illee beeku surprise illee naa godhanii hin beekanii garuu amma gammadee hin jira akkuma waan Firo keekii kennaaf isiisanii na wannu godhan. Ittiin isi godhan? Keekii kennaaf isiidha. Anaani ka aara kan yookiin kaamera kana balleessa. Nu laalti barnaati. akkasitti hedduun gammadee keekni hedduu mi'aawa kuulanii surprise 8,800 kullani surprise TikTok masa deetam jala manu jechuudha. Lamaanuu akka maal yaaddanitti TikTokis YouTubes walirratti 8,800 Bakka acarraa dhagaa rabbiin lachuutti wal bira siftee jira. Kanaafuu surprise sana akka godhamtu bakka namaatu sidee garee namaatu sina raabte. Kanaafuu inshallah ani ammoo kanaan bareechee akkanatti asitti hoteela kanatti hoteelli kunis hoteela Oromooti. Naaflee hoteela lama hoteela kanatti isaanis yaamee atillee walumaanis yaamee gammachuun teegaa gammachuu teenya inshallah atiyoo agaree fugaasittiin mechuu ture siifama naa godhin gammachuun dillee ati akkasi gammachiisan kun hoteela isiiti. Baga gammadii jettuuni? Awoo kan ta'u. Dhugaa keeti? Ay maal? Yaasiin onarra ta'uuf deemallee beewa. Tole. Gaa jechuun? Ayyee wallahi. Baga asin geete, baga deesse. Maal deesse? Duubo. Oofi. Okay. Kana waan dalagu na garta. Ayyaa boo. Wajoollee Arabii biyya. Okay, karallee moodela itti godhanii. Baga deesseetti ammoo baga geete. Baga gammaddee. Tole itti logoota kiyyaaf beesitu wal faana hojjete. Ati yoomii akkamitti ibsita gammachuu kana? Galatuma lolii hedduun isii jaalladha. Hedduun isii illee hordofaa. Naa guyyaa irratti naammoo gammachuun isii gammachuu tiyya. Subscribe isiidha kun saddeetam tiktokii kan isiin deeggarama gammachiisee jira. Surprise kuma hedduun irraa gammadee gammadee jechuudha. Ati yoo inni kunis gaa'isuu bara Yaman waliin turreechitti seelan erga biyya galle immoo viidiyoo dalaguu hidhaabee garuu ammoo sarpiraayis kan godhe inshallah waan dalaguu fakkaata. Kanaafuu gaamii ismaan jettanii ni beekanii isin. Gaamii ati yoo gammachuu kullee kanarratti maaliif? Dhugi dubbii baadhoo kan jaamamaa jechuudha. Galandoor kan jaanii dhugi haasa'e fedha. Duraan illee natti qoostee turte ati jaalala kiyyatti qabatte. Akkuma ammas ta'e mandarri. Viidiyoolee arginu. Ati natti qabattee turte. Maara kun ammallee taanaan eetuma taatisi. Akkasumaan galgalli keenyaa gaawwatu. Nagaa du deemtu na bakka natti tolee jira. Subscribe keessan baay'ee itti gammadee jira. Fuudhaniitu subscribe kuma 80 jechuun sadaba akka Oromootti xiqqoodha garuu Oromootti xiqqoodha garuu subscribe kuma 80 jechuun akkasuma Waanuma xiqqoodha. waanuma xiqqoodha. Ani Oromoodhaa kan inni egaa akka miliyoonaa fa'i. Xiqqoo warroota kanaaf ana baay'ee itti gammadee jira. Baay'ee itti gammadee akkasumatti walaa jajjabeessu nuun jedha bakka jirutti. Egaa nuti inshallah amma subscribe inshallah anis gaafaan kuma 100 isiniif godha. TikTok kuma 100 nu leetanii galatooma garuu immoo YouTube ana Muttaarii inshallah namoonni hafan jadiidii hedduudha. Gaafa kuma 100 leetanii isiniif godha. Following garuu irra namaatu baadaddafitti bakka kuma 100 osoo seenni duratti kuma 100 san tarii namni biraa godhu danda'a fi kan ammoo anaatu kana jedhanii if duratti gaadu dafanii dubbatanii inshallah nama warra haga miliyoonallee miliyoona 5 miliyoona 10 illee rabbi si haa godhu si jaa kanatti aansinee ammoo carraa kunoo haadha manaa wanta kanaatiif haadha eenyuti haadha sarpiraayisiitti fanna kullee jechuudha. Akkam jirta magaalaa keessatti fayyaadha. Baga guyyaa hundinuu keenyeen isin ijaa guyyaa kan qabu anaa fi isiniifis gammachuudha. Hedduun gammadee jira. Ani maaliif amataan keessaafuu amataan aangaan Itoophiyaa galee kana bilas dalaguutti jiru. Dalagaa dhaabee jira kareetti jechuudha. Maaliif Itoophiyaa keessatti jira dalaguutti jiru baataa walumaa keessatti haala qilleensaa jala deemsisuu jedhee akka haala qilleensaa jala waan deemu
wantoota akkamitti sulfaatee jira kana walitti jira walumaa keessa waan ta'anii jiru jecha jira saniifuu hedduun gammadee jira nama kana beekullee baadhu namni hedduun naan jaa maal fuutu irraa dhabamtee fuutu irraa baduu hin qabdu fuutu irraa yoo badde eenyuuf dalagaa bikki fee hin jiru bikki fee irratee jira akkanaa jee nama tokko jira nama yeroo hedduu dalagii naan jee nafa kaasuu jira mooraalii xiyyaaf jechuudha akkaanan gama duubaa hin deemu fuuldura kaan deemu jechuudha saniifuu nama kana beekullee baadhu shakkeetiin jira eenyu akka ta'e nama naan jetteemti namaami nama kana namni kun garuu nama naqqaalii ta'uu danda'a. Lakki warra shakkan irraa miti. Warra shakkiidhaan beekanii miti yoo beekte kan beekan malee shakkiidhaan maali? Namoonni kun inni guutuu dhiira moo dhalaadhaa? Kana keessaa godhu dhiira moo? Antanaas hin dubbadhu. Galeen sitti bakka. Dhalaa akka ta'e hin beeku. Dhalaadhaa? Yoom dhalaan dhalaa baabudi yoom? Allah dubartii moo? Laa ilaaha illallah. Maal jettu? Akkam? Arkeetiin hin dhageenye jira. Dubartii baabudi moo? Namuma wallola qabuutu waliin bu'anii malee namni wal jaalatu dhalaaf dhalarra namni wal jaalatu Antaniin juutu godhi dhiiraaf dhiirri maal abbaa ishee eegu jirti. Saa wanti kun akkamii?